keessaa guyyaa har'aa hin baana. Meecaafata qulqullaa'aa keessaa kutaa tokko dubbisitaniin sagalee Waaqayyoo waan hafuura qulqulluun nu barsiisu kutaa garaa garaatti luqqisii garaa garaatiin wal qabnee ilaallaa. Mee ka'umsaa fi ergaa gara Filiiphisiusitti caafame boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee amma lakkoofsa 4 isa jiru mee nuufan dubbisa lakkoofsa 1 kaasee hanga 4tti. Filiiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 1 amma 4 akkas jedha. Egaa karaa Kiristoos wal gorsuun jaalala isaatiin wal jajjabeessuun karaa hafuura qulqulluu tokkummaa qabaachuun gara laafinaan namaaf yaaduun nuuf kennameera. Ammas isin warra yaada garaa tokko ta'uudhaan jaalala tokko qabaachuudhaan yaada walitti dabalattanii tokko ta'uudhaan yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuu koo fiixaan naaf baasaa. Lakkoofsa 3 gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'aa malee yaada ofittummaatiin yookaanis of dhibuudhaan waan tokko illee hin hojjetina. Isin keessaa hadduma haddaan waan warra kaanitti tolus immoo haa ilaalu malee waan isatti tolu duwwaa hin ilaaliini jedha. Kutaan kuni barreessaan ergaa kanaa ergamaan Phaawulos amantoota warra Filiiphisius magaalaa Filiiphisius keessa jiranitti akkas jedhee ergaa isaa barreessa. Maal jedhaanii? Egaa karaa Kiristoos wal gorsuun jaalala isaatiinis wal jajjabeessuun karaa hafuura qulqulluu tokkummaa qabaachuun gara laafinaan namaaf yaaduun nuuf kennameera jedha. Nuuf kennameera. Ittan nagaa jira. Waa'ee jaalalli of hin jajuu ilaalaa jirra. Mata dureen nuti kanaatiyyuu Filiiphisius boqonnaa 2 mata duree isaa yoo dubbistan akkas jedha. Kiristoos namaaf fakkeenya ta'ee gad of deebisuu isaa fi ol qabamuu isaa jedha. Of jajuu jechuun of tuuluudha isiniin jedheera. Aga hin jirre jiraachuudha. Nama irratti, hiriyaa irratti, waldaa irratti, amantoota irratti, warra naman irratti of tuuluudha. Of tuuluu jechuun isa kanaadha. Firoota koo waan tokkoon isinitti himu. Of jajuuf of tuuluun irraa amajaaja yookaanis immoo diiyaabiloos isa hamaa sana isa har'aa biyya lafaa dukkana keessa jirtu kana keessa isa jiru diiyaabiloosiin iddoo ulfinaa sanaa kan isa darbate of jajuudha, of tuuluudha. Of tuuluun jechittii kana naa qabadhaa sirriitti. Of tuuluun mallattoo isa hamaa sanaati jedhaa qabadha. Of tuuluun mallattoo isa hamaa sanaati yookaanis mallattoo seexanaati jedha. Of jajuun, of tuuluun, of jajuun mallattoo seexanaati jedha. Waanuma sagalee Waaqayyoo keessa jiruun isinitti hima waan ta'eef. Seexanni yookaanis diiyaabiloos nu jennu kun ergamoota Waaqayyoo keessaa isa tokko ture. Beektuu hundumti keessan isa kana. Ergamoota Waaqayyoo keessaa isa tokko ture. Haa ta'uti garuu guyyaa tokko of tuulummaa isaatiin ulfinni Waaqayyoodhaaf malu kun anaafis naa mala jedhe. Iddoo Waaqayyoof buusuu barbaade. Sana booddeedha samiirraa lafa ulfinaa sana lafa salphinaatti kan darbatan. Maal jechuun barbaade firoota koo? Of jajuun, of tuuluun mallattoo isa hamaa sanaati. Har'as bara keenya keessaa waldaa kiristaanaa keessaa namoonni akkasitti of tuulan baay'een isaanii jiru. Namoonni ulfina Waaqayyootti bubbu'an baay'eetu jiru. Jaalalli garuu immoo of hin jaju. Namni jaalalli keessa isaa guute yeroo hundumaa gad of deebisuudhaan jiraata. Yesuus Kiristoos ulfina guddaa otoo qabuu gad of deebisee gara biyya lafaa kanatti dhufe. Kiristoos namaaf fakkeenya ta'uudhaaf gad of deebisee jedha Phaawulos. Eenyuuf namaaf fakkeenya ta'uudha? Namni kunneen anaaf si'iif fakkeenya ta'uuf gad of deebise. Sababii kanarraa kan ka'e Waaqayyoonis haga malee ol isa qabee jedha. Waan sitti mafira koo, waan sitti of tuulummaan bakkeedhaan hin mul'atu. Ishee kana naa qabadhaa. Sirriitti naa qabadhaa. Of tuulummaan bakkeedhaan hin mul'atu. Of tuulummaan keessa namaatti madda.
Of tuulummaan keessa namaatii madda. Laphee namaa keessaa madda. Garaa namaa keessaa madda of tuulummaan. Maaprataa isaanii dono jono gotolo dogo paanoo zelebediyaas. Of tuuluu yookaanis immoo of jajuun inni ani hamma haasa'aa jiru kun deemsa namaa ilaallee akshinii namni agarsiisu ilaallee maaluuf jajjii maaluuf tuultii kun jedhama yeroo baay'ee darbee garuu sun xibaara malee of jajuu yookaanis of tuulummaan jedhamu. Of hin tuulu jaalalli jiru. Of hin jaju gad deebisa. Of jajuun garaa namaa keessaa madda. Of jajuun keessa namaatiin madda malee waan ija foonii kanaan ilaallee murteessinu miti. Egaa kanaaf Phaawulos kutaa kana keessatti gaafa nuu barreessu maal jedhaa? Lakkoofsa 3 dubbadhee tanan darba. Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'a malee yaada ofittummaatiin yookaanis of dhibuudhaan waan tokko illee hojjetinaa jedha. Maal godhaa? Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaadha. Gad of deebisuu. Of hin jajinaadha. Of jajuu dhiisaa gad of deebisaadha. An sanyiin koo sanyii akkasiitii lafa akkasiitii yan dhufeen jedhinaadha. Garaa isaanii keessatti wanta waa argee fi Phaawulos amantoota magaalaa Filiiphisiiyus keessa jiranitti ergaa kana kan caafu. Nuti warra sanyii akkasiitiin jedhinaadha. Nuti qomoon keenya akkasiin jedhinaa. Of hin jajinaa jaalalluuf hin jajuu. Nuyi kan nu jiraachisu jaalala. Duukaas buunee ilaallataa kan deemnu jaalala. Yesuus irraa fakkeenya tokko fudhadhaadha. Yesuus gad of deebisuudhaan dhala namaa hundumaaf fakkeenya ta'e waan ta'eef isinis gad of deebisaa. Ayyaanni anaafis isiniif isaa baay'atu. Haleluuyaa. Akka jedhaati jecha kana naa qabadhaa. Of tuulummaan wantoota nama xureessan keessaa tokkodha jedha. Of tuulummaan wantoota nama xureessan keessaa tokkodha jedha. Ulfinni guddaa Waaqayyo abbaa keenyaaf haa ta'u. Of tuulummaan wantoota nama xureessan keessaa tokkodha. Kana jechuun of tuulummaan cubbuudha. Addaatuma. Of tuulummaan cubbuudha. Cubbuudha. Of jajuun cubbuudha. Of qabuu dadhabuun cubbuudha. Mee kottaa caaffata qulqullaa'aa keessaa ammas kutaa tokko naqee dubbisa. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irraa kaasee isa jiru nuufan dubbisa. Of jajuu irraa of eeggachiisuu isaa jedha. Mata dureen nuti kunuutu. Maalirraa? Namoonni kitaaba dubbifachuu dandeessan naqaatii dubbifadhaa. Of jajuu irraa of eeggachiisuu isaa jedha. Phaawulos kutaa kana keessatti amantoonni akka of hin jajneef of eeggachiisa. Maal jedheetu? Isin warra har'a yookaanis bor mandara akkasii fi akkasii dhaqnee waggaa tokko achi hin teenya, hin naganna, hin buufannas jettanitti waanan dubbadhu qabadha. Isin waan boru ta'uuf jiru jireenyi keessanis attam akka ta'u hin beektan. Isin akka urrii yeroo muraasaaf argamee deebi'ee dhaamuuti. Kana amannaa Gooftaa yoo jedhe hin jiraanna. Maal? Kana amannaa Gooftaa yoo jedhe hin jiraanna. Kana yookaanis sana hin goonas jechuutu isiniif ta'a ture. Amma garuu waan guddaa of se'uu dhaggeeffadhaa ishee kana sirriitti naa. Amma garuu waan guddaa of se'uu keessaniin isin of hin jajju. Of jajuun akkasii kun hundinuu hamaadha. Namni wanta gaarii hojjechuu beeku wanta gaarii sana yoo hojjechuu dhiise cubbuu ittiin ta'aadha. Dhageessaniif. Kutaa kana keessatti ergamaan Phaawulos maal jedhaan Yaaqoob ergaa isaa keessatti maal dubbata barreessaan kutaa kana Yaaqoob? Maal jedhaa? Isinii jedha
warri